ibsisha shiftaan fuudhee jiranii dhugaadhaa bunni suni miidiyaa badaa fiigaa jira. Big Show Boronatti ibsisha shiftaan fuudhee jiranii dhugaadhaa bunni suni miidiyaa badaa fiigaa jira. Big Show yaa Boronaa kiyya dhugaadhaa bunni suni ibsisha shiftaan fuudhee jiranii miidiyaa irratti badaa afufamuu jira. Wanni sana kuma qabda. Jedhanii baraan illee waan kana lageera. Mee bada walii adda baafanna. Mee lakkoofsa jara ergi lakkoofsa warra Boronaa sana ni qabdaa dhiiroo komishinii poolisii Boronaa ni bitta. Yaaballuutti qabame jedhanii baraan illee waan kana lageera. Mee bada walii adda baafanna. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya egaa ibsishaan kun kaleessa daawwannaa guyyoota biyyoota Afrikaa Keeniyaa irraa hanga Itoophiyaa akka daawwataa ture beekamaadha. Kaleessa magaalaa Boranaa irraa yookaan Moyyaalee irraa bahee osoo gara biyya deemaa jiru naannoo Boranaa keessa bakka Yaabaloo jedhamtutti shiftootaan qabame jechuudhaan miidiyaa kanarratti egaa wantoota hedduutu oofamaa jira. Namoonni garaagaraa dubbatan, namoonni garaagaraa birrii guddaa gaafatamee makiin itti dawwallaanis bilbila hin kaatu jedhaa jirti. Mee hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin turaa nutillee dawwallee wantoota takka adda baafanna. Lakkoofsa poolisii komishinii magaalaa Yaabaloo illee qabannee dhiyaannee jira. Wanta jiru adda baafnee kan isiniif himnu ta'a. Bilbiluudhaaf qophiirra geenyee jirra. Wanta hunda xumurree jira. Bilbillee waan kana kan adda baafannu ta'a kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin turaa isiniin jechuu barbaada. Komishiniin poolisii magaalaa Yaabaloo egaa bilbila hin kaafne waan kana adda baafachuudhaaf yaallee turre bilbila kaasuu hin dandeenye. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf namoota dhuunfaatti illee bilbiluuf yaalaa gooraa jirra. Wanni kun dhugaadha moo sobaa akkamii maaliif jira? Wanti qabame kun maali? Piraankiidha moo dubbiidhuma dhugaati? Makiin silaa pirankii ta'ee akkasitti ni boossi. Ibsishaan eessa ga'ee jira? Kaleessa Boorana ga'ee jira. Boorana akka ture ragaaleen poostii isaanii agarsiisaa jechuudha. Kan amma agartan kun poostii isaa kan kaleessa poostate jechuudha. Garuu wanti kun miidiyaa irra deddeemuu ergi jalqabee yoom yoo jettan reef sa'aatii 4-5 ga'a. Eda galgala waa xiqqoo tuqamaa ture. Makiin abbaan manaa kootti bilbila jala kaataan jiru itti haataa turte. Gama biraatiin ammoo innis erga onlaayinii irra bahee sa'aatii 12 ga'ee jira jechuudha. As keessatti dhugaadhaan shiftaan qabee moo sobaa wanti jedhamu kun adda baafachuudhaaf yaalii gurguddaa godhaa turre hanga poolisii komishinii magaalaa Yaabalootti bilbiluu bira geenyee jirra. Ammallee qulqulleeffachuudhaaf wantoota takka ragaalee takka isiniif dhiyeessuu yaalaa jirra. Yeroo qulqulleeffannetti ifaan ifatti dhufnee gara miidiyaa keenya chaanaala keenya YouTube Big Showtti dhufnee kan isinii gabaabnu ta'a. Warroonni chaanaala YouTube kanaa subscribe hin goone subscribe gochuudhaan warroonni yaada kennachuu barbaadan yaada keessan kennachuu barbaadan wantoota garaagaraa wantoota isin dhibe mara gaafachuu dandeessan wantoota yeroo ammaa kanatti haala rakkisaa sooshaal miidiyaa wal qabatee tokko kan isiniif nu ta'a. Ibsishaa goon haala inni irra jiru dawwallee kan adda baafnu ta'a yookiin piraankii ta'a yookiin dhugaa ta'a yookiin soba ta'a waan ta'eef waan kana xiyyeeffannaadhaan jala deemnee qorannaa viidiyoo lammataatiin isinii dhufna. Garuu osoo jecha kiyya hin xumuriin duratti shakkii takkaan qabaa. Bilbila ibsishaa goo argadhee jira. Mee dawwaleefiin waan kana gaafadha yookaan bilbila yoo kaaseef nagaa jira. Yoo bilbila hin kaafne immoo ammallee haalli inni keessa jiru rakkisaa ta'a. Gara ibsishaa gootiin dawwalaa let's go. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Big Show gaa ibsishaa goonis komishiniin poolisii magaalaa Yaabalootis bilbila hin kaasu. Irra deebinee yeroo isaan toorarra galanirratti dawwallee dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf ni yaalla. Nagayni ta'uu isin jechuu barbaada. Nagayaan nuuf tura. Warroonni hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hordoftan kabajatu isin mala galatoomaa isin jecha. Sagantaan keenya har'a kanaan xumurameera. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti dhimma kana qulqulleeffannee public irratti yookaan privacyidhaan dawwallee dhimma kana qulqulleeffannee kan isinitti deebinu ta'a. Galatoomaa let's go nagaan nu oola. Nagaan nu oola isin jecha ibsishaa godhaafis nagaan haa ta'u makiis qalbii rabba gammachiisu jecha balaan isan tuqin jechuu barbaanna. Nagaan nuuf tura isin jechuu barbaanna galatoomaa.